تكفارت كمسلماتي ربنا كذا أفرين ما أرجم سجننا منا تكفارت ربي أبا في حال مالي بيجر أنا ما أرجم سيسي تكفارت أوا وخان جارتي الدامي كنا جاء الدام كم بتر أرجم سلامة ومما لما سري أبا مالي حال كفر ربي نما أرجم سيسي جننا أنا أبا فارت يا مو هذا في أبا مالي هذا في أنا في فكني أنا في هذا في أبا كني ولدت دفيتي هذا في أبا كني جد أرجم وماما أفرفها أنا أرجمني ينين من فكني ربيني أنا في الدم فكني نو في الدم أكثر قطي نوم من ربي يروي سبيل رأومه أنا مو هذا في أبا كني جد أنا أرجم سيسي جاللان ولتها سويودن ديني وقاس عم برجلو فرأتشو وقاس برجلو مجالله نمود كانوا وعيرة تولو تيسون كابو كانوا دبر فتشو في أستاذ علي قالوا دقيقة كيستيو وانت كان نادو بيستنت ولا سورة ما ريحان كل أسجل لكوسة الدماغ الدمي تقوت كجلو كان رتي أستاذ عليو إفسنا كني تنتي تولا دقيقة ما تقوت أكا جابت سيقود أبشر كلا تومي أتشوما سورة كل أسجل Oke, video nambah sekarang asmain situ bisa nih TikTok ya. Nadu bisa, ani sini nama kejabat. Surah kuda sagal mereka jette. Surah Maria kuda sagal diddama agar diddami tokko kajiru. Diidam hanga diidami takka. Ish maalidha ergaan isaa achirratti. Waa'ee Maariyaam dubbatan fakkaatani Maariyaam durbatuusi. Jalqabumarraa waa'ee ta kudha jaarraa kaafamaa barii waa'ee siiraa jechuudha. Wazkuru fil kitaaba Maryam izin tabzat min ahlihaa makaana sharqiyyaa jaa rabbiin achirratti. Kitaabicha Quraanaa keessatti ayata kudha jaarraa kaasa waa'ee isaadha. Kitaabicha Quraanaa Maryamiinis yeroo maatii ishee irraa iddoo gaara bahaatti achi baate dubbadhu ja'a. Itti fufee maal jaa isaan irraa hagooggaa godhattee ergamaa keenya Jibriilis gara isiitti ergine jaa. Innis yeroo gara isiitti dhaqu namuma uumaan isaa guutuu isatti fakkaate. Yookaan uumaa Gabriila uumaa maleekaa rabbiin isa irratti uume san osoo hin taane namuma kiyyaaf keetii kana ta'eeti isitti mul'ate jechuudha. Maaliif jennaan maleekonni akka kiyyaaf keetitti ilma namaatti hin mul'atan waan ta'eef. Ayata 19 irratti ammas dubbata. Qaala isiidhaan ni jee. إنما أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا جين جبريلس أن يرجما ربي خيتيتي أكان المكل كله سيف كنف ربي نيرجي جين أكان المكل كله نبي الله عيسى عليه السلام نبي كله إرجما كله أكادني أمانة جتور المكل كله إني إسارمي إيسا نبي الله عيسى جتور خان يسوع جتور خيسين جتانين كنا أكاني كل سورة كل سجل رتو ستي مجرى ayat kudha jaarraa ergaan kun wal qabata waan ta'eef. Jibriilis jedhe gaafa gara isii dhufu ani ergamaa rabbii keetiiti jeen. Tolee ergamaa rabbii keetiiti akka ilma qulqulluu siif kennuuf rabbiin ani erge jeeti isitti dubbate. Eenyutti? Maleekaan Gabriel Maariyaamitti dubbate jechuudha. Ilma qulqulluun sun eenyu jennaan kan isirraa dhalatu Nabiyyi Isaa yookaan Yesuus Kiristoos alayhi salaami. Maalidha qulqulluu jechuun maal jechuu isaati yeroo akkas jedhu? Qulqulluu jechuun fakkeenyaaf namoonni qulqulluun amma fakkeenyaaf rabbiin waan namoonni dalagan nyaachuurraa dhuguurraa kanarraa qulqulluudha. Nabiyyoonni ammoo badiirraa waan rabbiin isaan abboome waan rabbiin isaan itti ajaje malee waan biraa hojjechuu waan garaagaraa hojjechuurraa qulqulluu jechuudha. Fakkeenyaaf amma anaaf cubbamaa ta'uu dandeenya hatuufaa dandeenya sagaggaaluufaa maal waan kanaa goonee cubbuu keessa galuu dandeenya. Garuu nabiyyoonni ajaja rabbiidhaa malee kana hundarraa qulqulluu jechuudha. Qulqulluu jechuun isa kana jechuudha. Qulqulluu jechuun cubbuu dhabeessa jechuudha miti nama cubbuu hin qabne. Akkasiyaa. Yesuus nama cubbuu hin qabne akka ta'e Quraaniin dubbate jechuudha. Yes, cubbuu isaanii nuti cubbuu nabiyyoonni cubbuu gurguddaa cubbuu akkasii maal jennee isa qofa osoo hin taane Abrahaamillee Muuseelleen cubbuu dalagan cubbuu gurguddaa dalagan jennee hin amannu nabiyyoota qulqulloota nabiyyoonni hundinuu jechuudha jennee amanna. Is dabalataan maal jennaa ayata 20 irratti garuu akka Yesuus ittiin dhalanne miti Abrahaam akka Yesuus ittiin dhalanne Museen akka Yesuus ittiin dhalanne
raajonni macaafa qulqulluu keessa jiran Isaayyaas fa'aa, Ermiyaas fa'aa, raajota gurguddaa, raajota xinnoo jedhamee warri waaman kuni akka Yesuus kanatti kana haadha isaatti dubbatamee dhalatee jiraati qulqulluun deessa jedhame. hin jiru sanii. Rabbiin maaliif akkas waan kana godhe siima boodarra inshaallaati. Siitu mura yeroo dura erga kana siitu mura keessa ibsa. Ayata didemirraa kaatee amma naa dubbisi jettee maal jaaseeta? Qaalatti isiin ni jetteeni nabi Allah wanti jechuudha eenyu Maariyaam isiin Gabriel sanii ni jetteeni. Oduu namni tokko ana hin tuqin malee yeroo inni gartee dhufee ilma qulqulluu siif kannama ilma qulqulluu rabbiin sii kanna jedhee gafa isiin itti dubbatu laal adabi isiidha dubartii qulqulliitii ta'uu isiidha akkana jettee gaafatte hay oduu namni tokkollee ana hin tuqin dhiirri takkallee ana bira hin geenye oduu sagaggaaltuullee hin tahini akkamitti ilmi naaf kannama jetteen tolee laal adaba isiidha ani dubartii naamusa qabdu waan ta'eef sagaggaalullee hin ta'u tolee ani gartee dhiirri takkallee ana bira hin geenye dhiirri takka bira hin geenye jechuudha siin. Yes, dubree Maariyaam akka taate ni amanna nuti illee isillee jechuudha. Inuma Rabbiin maatii Nuuhii fi maatii Addaamii fi maatii Imraan aalama hundarra caalchini jaa Rabbiin addunyaa kana hundarra caalchini jaa. Faamilii isiidha hatta dubartii qulqultuu Rabbiin sheeyxanarraa isii tiise ta'uu isaadha Rabbiin suuraa Maariyaam keessa nu dubbatee jira. Dabalataan ayata 20 takkarraa kaasee maal jaa innis ni jedhe isii yeroo isiin akkas jettuuni innis ni jedhe Gabriel. Dhimmichi akkuma kanaan gooftaa keetiin kuni natti laafaadha. Namootaafis raajii fi rahmata nu irraa ta'es akka isaaf taasifnuuf jedhee kun dhimma duraa murtaa'eera. Nabiyyii abbaa malee yookaan mucaa abbaa malee sirraa argamsiisuun yookaan si keessa argamsiisuun namootaaf akka raajii ta'u. Hay adaa rabbiin abbaa malee haadha qofarraa nama hin argamsiisa yookaan nama hin argamsiisa jedhuudhaaf akka namoonni raajii irraa si dinqisiifataniif jechuudha. Rabbiin adaa abbaa malee haadha qofarraa argamsiisuu danda'a jaanii akka isaan gartee namoonni dinqisiifataniif jecha kun dirqama duraan rabbii keetiin murteeffamtee jirti. Abbaa malee haadha qofarraa si qofarraa ilma argamsiisuu kun rabbii keetii biratti jabaa miti. Kun rabbii kee biratti laafaadha jeen. Isiin yeruma san maal taate isin Yesuusuma ulfooftee jaa kophaa ishee gara bakka fagoo isaan deemti. Yeruma san ulfooftee tolee yeruma san ulfooftee gara bakka fagootti isaan deemtee jaa. Rabbi yeroo waan kana murteessuu fedhe yookaan rabbi waan takka taasisuu fedhe maal jaani? Izaa qadaa amran fa innamaa yaquulu lahu kun fayyadkun. Rabbi yeroo waan takka taasisuu fedhe wanni inni jedhuun ta'i. Waan saniin ta'ima jaani wanni sun taateetuma argamti. Kanaafuu akkasitti ta'ii rabbiitiin argamee jenneetti amannaa jechuudha. Asirraa maali gaaffii wanni sitte? Okay, wanni natti ta'e asirraa amma Yesuus abbaa malee akka dhalatee Quraana keessa jira jechuudha mi? Tokkosaa lammata immoo inni qulqulluu cubbuurraa wala bakka ta'e hin dubbataa jechuudha mi? Isa qofaa miti nabiyyoota hundaa sadaffaa suura 3:45. Ish tolee. Okay, asirratti wanni sii galuu qabu nuti nabiyyi abbaa malee dhalachuu isaadhaan duraanumaa walii galaa nuti kanarratti wanta hin jennu. Okay, maal jaasa? Amma sirratti abbaa malee dhalachuu isaa walii gallee irraa abbaa malee walii dhalachuu isaa walii gallee jirraa inni qulqulluu cubbuu akkan hojjenne Quraana nutti hima waan ta'eef isarra walii gallee jirraa suura 3:45 immoo naa dubbisaa ustaas. Ishi maal jaaseeta yeroo malaayikonni yaa Maryam dhugumatti rabbiin jecha isaa biraa ta'e kan maqaan isaa Almasii Isaa ilma Maryam jedhamu. Okay, bakka achuma irratti jecha rabbii. Okay, galatoomi bareedaadha. Jecha rabbiidha kan rabbiin reefuun tana suuraa Maryam boqonnaa 35 ayata 35 irratti ta'e wanni rabbiin jedhu jecha rabbiin jedhu kan jecha rabbii afaanii ba'u ta'iidhaan ta'uu jenneeti amannanti. Jecha rabbiidha miti sagalee rabbii jechuudha. Kan ittiin jedhee jecha rabbiiti. Laali nuti akkas jennee amanna dhageeffadhu akka nuti akka Quraanii jechaa jiruu fi akka nuti jennutti Quraanni kan jedhu Rabbiin jecha jechuudha. Fakkeenyaaf jechi rabbiidha yookaan dubbiin rabbiidha. Sifa rabbii ibsa malee yookaan qaama biraa irraa ta'ee qaama biraa adda bahee rabbii wajjin adda bahee deema jennee namannu akka musliimaatti akka Quraanni illee jedhutti. Rabbiin kareefu dubbate suuraa 19ffaa ayata 35 irratti rabbiin maal jee yeroo waan takka taasisuu fedha rabbiin wanni inni jedhu yookaan dubbiin inni dubbatu izaa qadaa amran fa innamaa yaquulu lahu kun fayakun. Ta'ii waan saniin ta'ii jaanii wanni sun ammoo taateetii argamti. Tole
Kanaafuu rabbiin yeroo waan takka murteessuu fedhe waan takka taasisuu fedhe waan saniin tahii ja'anii wanni sun yeroo san taatee argamti. Hajachi inni ja'u jiru rabbiin maal jedhe quraana keessatti inna masal Ciisaa inda Allaahi ka masali Aadam khalaqahu min turaabin summa qaala lahu kun fayakun. Rabbii yeroo fakkeenyi isaadha rabbiin biratti akka fakkeenya Aadamii jira rabbiin. Addaamiin rabbiin maal godhe ta'ii isaan jeeti isa taasise jechuudha. Ta'ii isaan jeeti erga biyyarraa uumee ta'ii isaan jee akka inni nama ta'ee deemu godhe jechuudha. Kanaafuu isaallee rabbiin maal godhee uume ta'ii jecha isaa afaanii ba'u yookaan dubbii isaa ijoodhaan ta'ee jennee amananti. Thank you, Ustaz Gogalatooma Faadhu. Erga akkas ta'eeti haqii Qolaasiyaas tokko boqonnaa 15 boqonnaa tokko lakkoofsa 15tti erga Waaqayyoo yookiin Rabbii ta'e jedhee waa tokko uumuu danda'a ta'e jechaa waan Rabbi jedhe ta'e argama erga ta'e inni Qolaasiyaas tokko boqonnaa 15 irra jiru sun akkamittiin fudhachuun jabaati. Mee maal na dubbisime achirra? Wangeelanna biraan jiru beektaa Ustaas dhugaati makiinaa keessa hin jira bari. Qolaasiyaas meeqa beekatte? Shii baasa qoya na bira jira. Qolaasiyaas tokko lakkoofsa 15. Shii baasa. Wanni asirratti si galuu qabu nuti jecha rabbiidha sifa rabbii jenna sifa rabbii fakkeenyaaf ani dubbiin tiyya yeroon dubbadhu jechuudha asirratti si galee Qolaasiyaas si dubbisa rakkoo miti. Fakkeenyaaf amma roobeeratti dubbachuu jira. Dubbiin tiyya ta'u roobeerra dubbachuu jiru kuni qaama biraa taatee narraa addan baatu. Dubbiin tiyyaa fi ani narraa addan ba'u jechuudha. Dubbiin tiyya maal ibsiti? Sifa tiyya amala kiyya ibsa amala kiyya jechuudha. Sifa jechuun amala kiyya. Kaaraakterii kee jechuutiin. Kaaraakterii kiyya ibsa malee narraa qaama addan ba'u. Kanaaf dubbiin rabbiidha rabbiirraa adda bahee qaama biraatii argama sun taane jechi rabbiin ta'i ja'uudhaan Iisaan ilma Mariyaam alayhi salaam ta'i jennee amannaa jechuudha. Kanaaf jecha rabbiidha qaama biraatii argama jennee nama. Erga akkas ta'e Ustaaz inni suura 345 irra kun jiru jecha rabbii yookiin immoo sagalee Waaqayyoo erga ta'e Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko wajjin waliin fakkaatu kun. Okay, galatoon. Waliin fakkaatu maaliif jennaani takka faaratti nuti akka quraanaatti si ibsee jira. Mee bakka san si baasuu danda'a ragaa wajjin jechuudha akkasitti mul'atutti. Mee suuraa boqonnaa afur faayidaa 170 takka baasii ibsa. Jechuun akka itti waliin fakkaanne si ibsu jira. Fakkeenyaaf takka faayidaatti jecha sagaleef jecha amma garaagara jechaa fi jecha walitti dhufee maal akka inni loqoda naannootiin fakkaata malee jechiif sagaleen daddaare. Akka quraanaatti jecha rabbiidhaa kajannee nuti quraana keessatti amannu jecha rabbii ta'i jecha rabbiin dubbatu afaan isaatiin dubbatu ta'i jennee ta'i yeroo jiru waan san taasisa. Tolee isa qofaa miti fakkeenyaaf waaqayyo tulluu diimtuudhaa ta'i jee tulluu taasise tulluu uume tulluu argamsiise jedhu kun jira macaafa keessa. Gaafa kana jiru irraa lafa bu'eeti tulluun isaa sun jechi isaa sun deema sun taane qaama biraa argamee deema sun taane tolee rabbii yeroo waan takka taasisuu fedhe wanni inni jiru ta'ii qofaa. Wanni sun ammoo taateetiin argamti. Mee si baasee dubbisa qoy. Viidiyoon Abbaa namni tokko suuraan isaa boqonnaa 170 takka akkas likkitti isaaf galu jechuu barbaadeen. Baasa ibsaa jirta? Naaf mi jedhe xiqqoo. Okay. Abdullakiin baasiif. Biraa si dubbisuu nan danda'a. Akkasumatti yoo qaraatanu. Okay, si dubbisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasumatti qarraa Ustaaz rakkoon qabu. Afaan Oromootti naa hiikaa jiru. Rakkoon qabu. Ishi rakkoo miti abshira akkamattuu hin qaraa fi garuu baastuuf irra bareeda jechuun maa barbaadin. Maal jaa rabbiin suuraa boqonnaa afuraffaa ayata 170 takka irraa kaasee yeroo dubbatu yaa abbootii kitaabaa amantii keessan keessatti daangaa hin darbinaa jaa rabbiin. Eenyu abbootiin kitaaba kun eenyu baanaa? Tolee guddisa Abdullakiin abbootii kitaaba kana eenyu baana jennaani warra kitaaba kannamee fi Tooraatii fi Injilii warra Kiristaanaa fi Yahudaa kana rabbiin Quraana keessatti warra kitaaba jeeyame jechuudha. Yaa abbootii kitaaba warra Kiristaanaa kana baana yaa abbootii kitaaba amantii keessan keessatti daangaa hin darbina. Rabbii irrattis dhugaa malee kijiba hin haasawina. Ilmi Mariyamaa Masihii Iisaan ergamaa rabbiiti jecha isaa la jecha isaa kan rabbii ta'i jedhu kan inni gara Mariyaam darbeedha jaa ruuhii uumaa isaa irraa ta'eedha jaa rabbiin laalas irratti wanni si galuu qabu. Kun walaal maal gaasiita? 71 ani. 71 kun kanuma yaa alal kitaab kajoo kana.
ايه kanuma maal jaaseta yaa abbootii kitaabaa oromiffaan baasee fi akka inni mul'atutti anu wanni inni barbaadee fi oromiffaa fi kunoo kana laal maal jaaseta yaa abbootii kitaabaa amantii keessan keessatti daangaa hin darbina rabbii irrattis dhugaa malee hin haasa'ina ilmi maryamaa masihii isaan ergamaa rabbiiti jecha isaa jecheenyu jecha rabbiidhaa kan ta'i jedhu ta'i afaan isaatiin ta'i jedhu kan inni gara Maariyaam darbeedhaa jedha. Komaandii godha jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin komaand jechuudha. Ta'i isa jedhu komaandii godha jechuudha. Akkasii jecha rabbiidhaa kan inni ta'i jedhu afaan rabbiitiin ta'i jedhuudhaan taasifameedha malee jechi sun qofatti argamtee baatee miti jechuu barbaadeen qaama biraa ta'e. Thank you, Ustaz Galatooma. Isa dhumaati. Isa dhumaa suura 458 irra isa jiru naa dubbisaa. Baasii bachumarraa baasii mana sirraa hin baafadha. 4 meeqa jette? 458 irra isa jiru. Ammas itti kan nuyi hubanne tokko Yesuus Maariyaam irraa abbaa malee dhalachuu isaa hubanne irraa qulqulluu ta'uusaa quraanni nutti himeera cubbuu malee akka jiru. Sadaffaa irratti isaan manatti himtanii jechuudha. Jechaan akka uumame. Jecha rabbii akka ta'e akka uumame jechuudha. Fakkeenyaaf asirra waan si galchuu qabu. Anaa fi atillee ta'in akka uumamne. Rabbiin fakkeenyaaf ta'e rabbiitiin fadhii rabbiitiin malee gara haadha keenya akkasitti uumamna. No, gara haadha keenyaa keessatti nuyi beekan dhiifama afaan itti gargaaramu kanarraa dhiifama naa godhaati. Ani kana itti uumame abbaa fi haati koo waliin ciisanii ispeermii fi eegii walitti dhufee ichi keessaa ba'ee garuu waaqayyo qooda kan inni qabu na uumuu isaati. Gara haadha koo keessatti na beekuu isaati malee kan Yesuusii wajjin waliin fakkaatu. Mee maal jee fakkeenyaaf ammoo takka faaratti jechuudha wanni ati hubachuu qabdu ati akka musliimaatti baalli tokko jechuudha yeroo inni mukarraa bu'u fadhii rabbiitiin malee fadha waaqayyootiin malee hin bu'u jenna yoo rabbiin fadhe malee yoo rabbiin gartee akka baalli sun bu'u fadhe malee wanti akka illee waaqayyo duubaa hin taatu jennee amanna tolee waaqayyoon quba qabaatu malee fakkeenyaaf gaafa garaa fakkeenyaaf haadhaa fi abbaan keessaa baba wajjii waliin ciisanii fadha fooniitiin fadhi foonii yeroo isaan jechuudha afaaniin nama ulfaata yerooniif gartee haadhaa fi abbaan kan walii ciisan. Suni maal ijoollee miti hundi keenya beekna waan ta'eef ibsa kennuun nurra hin jiru. Argamu suni fadha rabbiitiin malee bishaan suni ilmoon ta'a jettee yaadda fakkeenyaaf akka gartee rabbiin quraana keessatti yeroo dubbatu jalqaba waan akka bishaanirraa rabbiin bishaanirraa isin uume ergasii waan akka silchoo foonii yookaan dhiigaan taraa wayii si taasisee ergasii nama godhee si uumee achirraa gasii baasu kana hunda kan godhu rabbiidha jechuudha. Tolee sirrii bara. Fidee akkasii waan san hunda godhu. Suni hojii harka namaa miti hojii harka namaa miti. Kana rabbiitiin taane jechuudha. Isaan illee gara rabbiitiin ta'ee jenna malee nuti sirriidha garuu akkuma sila dubbanne Maariyaamitti lekkee ispeermiin itti dabalameen jiru isaan dhalachuudhaaf miti jecha rabbiitiin akka quraanni nutti himutti jecha rabbiin dhalatte malee Yoosef abbaa manaasii isii bira ga'ee waliin ciisee akka anaa fi isinitti dhalattanitti hin dhalanne san kana quraanni nutti himaa jechuudha. Suuraa Maariyaa 19 irratti isa dubbisne irratti. Takkaffaaratti ilaale akkaataa afuriin akka musliimaatti siibsa. Bakka kana bira dabarfadha. Bira sitti haftee jirtu waan ta'eef deeqaa takkanaa kan inni dubbadha. Maal jaaseta akka nuti itti amannutti. Asaa barbaadde fudhaa naa ibsuudhaaf rakkoon qabu hubachuun barbaada waan ta'eef. Takkaffaarratti nuti akka musliimaatti rabbiin akkaataa afuriin nama argamsiise jennee amanna. Takkaffaarratti rabbiin abbaa fi haadha malee biyyeerraa nama argamsiise. Lammaffaarratti hawaa yookaan jaartii addaami cinaacha addaam kan bitarraa argamsiise lama uumama lammaffaa. Sadaffaarratti abbaa malee haadha qofarraa rabbiin nama argamsiise jennee amanna akka musliimaatti. Afuraffaarratti ammoo haadhaa fi abbaa malee haadhaa fi anaa fi fakkeenyaaf anaa fi haadhaa fi abbaan keenya walitti dhufeeti haadhaa fi abbaa keenya jidduudha argamne. Uumama afuraffaa kana argamne jennee amanna. Fakkeenyaaf rabbiin anaa fi addaam fakkeenyaaf nuu fi addaam akka tokkotti hin uumamne rabbiin yeroo isa biyyeerraa uumu anammoo haadhaa fi abbaa keenya jidduudhaan na argamsiise.
Addaamin ammoo rabbiin biyyarraa argamsiise. Addaamin biyyarraa argamsiisuun anaa wajjin adda isan taasifne. Addaamillee nama anillee nama. Garuu uumamni kiyyaa fi kasaadhaa garagara haa ta'uyyuu malee addaamillee nama anillee nama macaafnillee kan jiru kana quraanillee kan jiru kana hawaanillee uumamni kiyyaa fi kansii haa garagara ta'u malee isiillee nama anillee nama maaliif jennaani hawaa rabbiin cinaacha addamirraa uume garuu rabbiin nama nuun jee malee naman uume nuun jee malee waaqan uume yookaan waan maleekan uume nuun hin jenne akkaataan uumama kiyyaa fi kasii tokko miti garaagara jechuudha. Kanaafuu Nabi Iisaa alayhi salaam abbaa malee haadha qofarraa argamuun yookaan dhalachuun waaqa isan taasisu jennee amannaa jechuudha. Rabbiin akkaataa afran kanaan nu sirriidha ustaas. Akkuma hawaan uumetti nullee argamsiise jennee amanna. Kanaafuu Rabbiin maal jee Quraana qo'isiitu mure. Rabbiin maal jee Quraana keessatti suuraa boqonnaa sadaffaa ayata 59 irratti Rabbiin inna masala Ciisaa inda Allaahi kamasali Aadam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون جا رب فكني سادا وخان يسوع كريستوس رب برتيا اكما فكني اداميتي رب جلقبا غافا ادامين اومو بيه رايس سريسي اس تولچيديني سمبودا تهيجيني اكا اني نمتي دي مربين اسا غوديج ربين قران خيشت خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون اكا اني نمتي ديمو ربين غودي ارغمسي جچون خنافو انسان فكني ربي خنتي تاي ربيتين أرجع مجني أمنا إيش أما سورة بقولنا فرفا خجابة تسيف سورة بعد إيش بقولنا ميك آية ميك جدّي خام خان أفرش باشن تمي سجّيت إيش مال جاسيتا رجومات ربي جرا إساتي أولي سفرة يا ربي إنجفتا أوجيسا آية شنتمي تور براقة لكم شنتمي تور براقة يعني سارة إيش تبصر مال جاسيتا وقولهم إن قتل المسيح أيه مال جافان روموتين ammas waan isaan nuti masihii ilma Maryam ergamaa rabbii ajjeefne jirra jedhaniif isaan abaarree isaanitti fakkeeffame malee isa hin ajjeefne hin fannisnes dhugumatti isaan isa keessatti wal dhaban isa irraa shakkii keessa jiruuja yaada hordofuu malee isaa irratti beekumsa homtuu hin qaban qabatamatti isa hin ajjeefneeja dhugumatti ammas itti fufee rabbiin gara isaatti ol isa fuudhee rabbiin injifataa ogeessa ta'ee jira. Hanga ayata 58 dhaabbateesh maalidha asirraa gaaffiin kee? So ol fudhatame jedhamee hin duune ol fudhatame jedha. Yes. Jechaa jira. Ol fudhatame jedhamee? Eessa jira amma erga ol fudhatame eessa dhageettanii amantu sun akkasumatti islaamaatti erga ol fudhatame? Erga ol fudhatame samii lammaffaarra jira jennee amannamti. Eessa samiin lammaffaa kun? Eeyyuu taachi. Samii kanatti kanaa. Dhugaa achi taa'amoo? Ustaazota dhaqqee achi taa'amoo? Maammadis achi jiramoo? Eeyyuu taa'a samii lammaffaa. Samii lammaffaarra isumaa jira inni hin duune namichi akkan duune nama naa beek. Hanga guyyaa deebi'ee dhufutti hanga du'in hanga guyyaa gartee rabbiin deebi'ee dhufuu isaallee ni amanna akka inni hin du'in hanga deebi'ee akka du'u amanna jechuudha. Hanga ganaa deebi'ee akka du'u amanna. Nabiyyiin ilaa ammaa lubbuun jiru isa malee hin jiru. Tokkolleen fakkeenyaaf Nabiyallaa Idriisii rabbiin Nabiyallaa Idriisii fi isa nabiyyiin ilaa ammaa lubbuun jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Nabiyallaa Isaa alayhi salaam akkan du'in gaafa san uummanni isaa ajjeefna jedhanii isa barbaadaa turan san akkan harkatin akka isallee ajjeesin akka isallee garafin kabajaadhaan rabbiin gara isaatti ol fudhate amananti. Maaliif jennaan nu biratti iduullee jennee namannu itti tufamellee jennee namannu igarafamellee jennee namannu maaliif jennaan rabbi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiya lahu rabbiin nun jee isallee ajjeefne illee hin fannifne kabajaan gara keenyatti ol fudhanne jee rabbiin waan himeef jecha isallee ajjeefne jennee amannaa jechuudha. Hagara samiitti ol fudhatame Isaa illeen duune ila ammaa lubbuun jira jennee amananti. Egaa ustaaza asirratti waan afur ilaallee jirrame. Waa'ee isaa ilaallee waan afur ilaallee jirraa jechuudha. Tokko Maariyaam irraa akka dhalatee jecha rabbiin akka dhalatee ilaallee jirrame. Ta'ee rabbiitiin. Lammaffaa qulqulluu ta'uusaa quraanni nutti himaa jechuudha. Jechuun cubbuu kan hin qabne ta'uusaa. Wanti asirratti hubachuu qabdu qoy. Rabbiin quraana keessatti yeroo dubbatu laa nufarriqu bayna ahadin minhum isaanirraa jaaye ergamoota rabbii kanarraa
jidduu nama tokkollee addan baasina. Kuni cubbamaadha, kuni yakkamaadha, kuni hattuudha, kuni maarriidha, addan baasina. Nabi Muhammad ni jaalanna, Yesuus illee ni jaalanna. Abrahaam ni jaalanna. Ustaas isaan gaafachaa hin jiru. Ani waa'ee Yesuus kana irratti fookasii godhee jira malee. Wanni ati fudhachuu qabdu. Dhumarratti isin gaafachuu jedheeni amma ani hubachuu barbaadeetan ustaas. Abshir. Dhugaas wanni mootummaa Nabi Muhammad illee qulqulluudha, cubburraa jechuudha. Abrahaam illee jechuu barbaade. Ishi itti fufu. Okay. Amma Maariyaam irraa dhalatee jecha Rabbiin jenneerraa qulqulluudha jenneerraa kan qulqullummaan kun abbootii amantii hundumaaf haa kennamuyyuu Abrahaam fa'aa Musee fa'aa Ismaa'iilis warra jedhaman irraa isaaniif haa kennamuyyuu sanas qulqulluu ta'uusaa fudhanneerraa sadaffaa jecha Rabbiitiin uumamuusaa ta'e jedhee uumamuusaa amanneerraa afuraffaatti immoo akka hin duune akka ol baafame amannee jirraa jechuudha. Egaa kana hundumaa erga qabate isaan kun ergamoota jiran irraati olaantummaan isaaf hin kennamu jettanii yaaddu. Okay, bareedaadha. Takkaffaa irratti silaa olaantummaa qabaate nu biratti jechuudha. Silaa olaantummaa qabaate Rabbiin Nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaamu alayhi olaantummaa qabu. Garuu Rabbiin biratti olaantummaa yookaan wal caalan malee nu biratti Rabbiin ergamoota hanga firii misqaala zarraa yookaan hanga firii xaafii ni beekame firii xaafii qabiddiina dalagamsan hanga sitti illee adda baastu maaliif jennaan fakkeenyaaf Rabbiin raajii Rabbii walirra caalchisaa kana jaaladhaa kana irra caalchisaa kana jaaladhaa hin jenne Rabbiin hundaa hojjeta tokko laala fakkeenyaaf silaa gartee kana biratti caalmaa'ee qabaatu taate nabiyyii gartee addunyaa kanaaf ergame nabiyyii maraaf nabiyyii kana hundaaf Rabbiin tokko fakkeenyaaf amma nuti Nabii Isaa alayhi salaami inumaa waan nuti nu biratti qabu jechuudha erga guddaa hanga isin bira qaba. Rabbiin zabana inni ergamu san keessatti waan akka allaattii hojjetee hayyama Rabbiitiin allaattii taatee adeemti wanni inni hojjete jechuudha. Inni waan akka allaattii hojjete hayyama Rabbiitiin ammoo allaattii taatee dinqii akkasiin hojjete Nabii Isaa alayhi salaam yookaan Yesuus. Dabalataan du'aa kaasaa ture, dabalataan jaamaa jabanaa ture, dabalataan lamxii fayyisaa ture. Kana hundarraa kan barru nuti Qur'aanarraa barra malee dheengadda macaafaraan dubbisu. Rabbi waa'ee kana suuraa boqonnaa sadaffaa ayata 30. Sirrii. Dabalataan irratti jecha tokko lama dubbachuudha barbaade dhiifamaa wajjin irra deebitee gaafatta gaaffii keessi yaalaan turan illeen eeguma takka itti fixadha inshaallah. Tokkoffaa irratti Yesuus Kiristoos waa'ee inni fayyisuu isaati haate gaafatte fakkeenyaaf ol fuudhamuu isaa ni gaafatte akkasuma badii dhabuu isaa ni gaafatte abbaa malee dhalachuu isaa gaafatte. Wannoonni ati lakkoofte kun hundisaa ati akka inni waaqa ta'etti ragaa dhiyeeffatta jedhee yaada akka macaafa keessatti. Garuu wanni ati isa ustaas keessatti yeroo baay'ee haasofne waa'ee waaqummaa Yesuus garuu amma utuu dubbisuu waan gaaffii natti ta'een gaafadhe malee baruudha. Okay, Alillee yaaduma rakkannaa deeqaa takkan turaan illee si'alaa itti fuftan. Ayyee akkan jalaa irraanfatamne barbaadeeti amma iyyuu silaan barreeffadhee gaarii ture. Akkan irraanfatamne barbaadeeti malee isin gidduu seenuu barbaadee midhiifama naa godha. Wanni jiru fakkii akkuma haaliin dubbate reefuun tana ol fuudhamuu irratti yoo ta'e fakkeenyaaf Idris akka ol fuudhame dubbata. Idris warafaanaa makaana naaliyyaa jedha. Rabbiin Nabi Idris ol fuunee jee dubbata. Suuraa Maryam ayata 57 irratti akkas jedha. Ammallee macaafa keessatti immoo suurota takwiir yookiin wanta keessa jechuudha. Seera uumaa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti akka ol fuudhame dubbata. Idris kun jechuudha. Akka macaafni waaqa kara waaqa jettu akka inni ol fuudhatame dubbata. Tole hayyee Yesuus Kiristoos ol fuudhamuu isaa waaqa isan taasisu jechuudha. Maaliif garaagarummaa hin qabu. Garaagarummaa akka hin qabu jettee waan gaafatteef hin qabu. Maaliif Idris illee ol fuudhame akka macaafa keessatti illee seera uumaa boqonnaa 5 lakkoofsa 27 jedhee siifanneetiin jira. Akkasuma macaafa quraana keessatti illee suuraa Maryam ayata 57 irratti warafaanaa makaana naaliyyaa Rabbiin ol fuunee jee dubbate. Ammoo badii dhabuuyyuu waaqa nama taasise badii namoonni hin qabne ka dubbataman macaafa keessaa quraana keessatti illee hedduudha. Badii waaqayyo isaaniif dhiise jedhamee ka dubbatame ka isaan hin qabne jechuudha. Yesuus Kiristoos immoo gaariiyyuu jechuu ni dide namni silaa namni gaarii ifin jechuudha qaba ture. Amma kana naanuma dhiisnu. Lammaffaa irratti haati dubbattee haadha qofa dhalachuu yookiin ustaadhaan sii deebisee jira rabbi barakaa godhuu fi karaa afuriin akka namni argamu sii deebisee jira.
Tola yoo haadha qofaa fi abbaa qofa irraa argamu waaqa naman taasisu ulaagaa waaqummaa sana ta'e ati malka saadiq abbaa haadhan qabu jee dubbatama. Macaafaa Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 lakkoofsa 3 irratti akkas jedhee dubbatamee jira. Abbaa fi haadhas hin qabu hidda dhalootaa illee hin qabu jedhee dubbatamee jira. Kanaafuu namni hidda dhalootaa hin qabne waaqa immoo nama akka ta'e itti yaadutu barbaachisaadha. Yesuus Ustaaz ibsaadha kan dubbateem moo abdukee? Anumatu dubbate. Ibsa Yesuus hidda dhalootaa qaba akka wangeela nu itti amannutti jechuudha. Hidda dhaloota isaa yeroo biraa walitti haasa'uu dandeenya. Abrahaam irraa kaasee amma dhufee amma Yoosefitti dhufee hidda dhaloota isaa hin ibsa akka wangeelaatti hin ibsa eeyyee. Maatewos boqonnaa tokkorraayyuu ni ibsa hidda dhaloota Yesuus jedhee kaasa. Eeyyee dhufee Yoosef irratti Abrahaam irraa kaasee dhufee Yoosef irratti dhaabata achirratti dhufee ibsuu danda'a waa hidda Yesuus jechuudha. Wanni kana si kaasee kontekstuaalii wanni kana yaada wal qabatu wanni si kaasee maalidha beektaa? Yoo akkaataa raajii. Amma Yesuus waa'ee Yesuus waaqa ta'uusaa yookiin immoo waaqummaa isaa mormuu osoo hin taane waan surprise ta'etu quraana dubbisu gaaffii natti ta'e ni ustaaz Alii wajjin akkuma sanii wajjin wal qabatee si galuuf Rooberaa fiyyalaan illee akkuma sanii wajjin wal qabatee si galuuf malee waan biraa miti kan si kaase yoo akkasitti yaadde taate hidda dhalootaa qaba Yesuus fakkeenyaaf. Ati Yesuus hidda dhalootaa qaba ittiin dubbatti. Ammoo malka saadiq hidda dhalootaa illee qabu bari dhaloota isaas haana jabeenni mamnee jedhee dubbata. Abbaa haadha qabu hidda dhalootaa illee qabu. Kunis raajiidha. Yoo kun ammoo akkasitti raajiin dhalachuun waaqayyo isa taasisa yookiin waaqa ilmaa isa taasisa itti amantu taate haala santu jira jechuu barbaadeeti. Ustaaz ibsa isinii wajjin waa'ee kanaa irratti immoo yeroo biraa mata duree makaa irratti isinii wajjin haasa'uu nan barbaada. Rakkoo tokkoon qaba. Walitti deebinaa. Gaaffii dhumaa gaafachuu barbaadeen ture. Nama biraa fi laattanii isinitti deebi'uu daqiiqaa 5 keessatti bakka hin ga'u irra jiru hin ga'e. Asuma keen turaa daqiiqaa 5 bira. Ustaaz Alii yoo dadhabdan rafuun isin irra jiru isin biraa dheera waan ta'eef. No, bibi waan barbaadde gaafadha wallahi dhugaa dubbachuufani waan beeku hunda si wanti hubachiisuuf na yaala inshallah. Tifuuf. Eshi bakka daqiiqaa 5 booddee yeroo isin yookiin isin gaafadheeni isin dhaggeeffadha deebii yeroo na laattanii. Eshi gaafadha. Bakka seenee ba'uun qaba achiin ga'e waan ta'eef erga rabbi tokko jennee yookiin immoo waaqayyo tokko jennee waaqni nuyi tokko jennu sun jechuun fakkeenya bara kakuu Abrahaam fa'aa waaqa tokko jala deemaa turan malee waan kiristaanummaa kun hin jiran sana irratti walii galle miti Museen faas waaqa tokko jechaa turanii jedha. Erga amantaan qaban jechuun quraana irraatii isaan islaama ture kan jedhu jira garuu akka amantaa kiristaanaatti immoo Abrahaam fa'aa Museen fa'aa waaqayyo tokkotti amannaa jedhu. Akka islaamaattiin isin gaafadha jechuudha. Erga waaqayyo tokko duwwaa jira jennee rabbi sun immoo isa duwwaadha perfektii yookiin mudaa kan hin qabne kan waaqaaf lafa uume isa duwwaadha jennee ergatti amanna ta'e nuyi rabbi kun gaafa duunu yookiin akka musliimaattis gaafa duune yookiin nanne isa duratti gaafa dhiyaannu akkamittiin sagaleen na bira moo ustaabsa moo na bira Ifama bilbilan irratti bilbilame bakka ga'uun irra jiru xiqqoo ishee gaafa duunu sana yookiin rabbi kun inni ofii isaatii an perfeektii jedhu kuni akkamittiin nun ilaalee yookiin gara jannataatti yookiin gara gaannamitti nu ergaa maaliin nu madaalaa akkamitti madaalamna ija musliimummaatiin fuula rabbii duratti ustaas. Okay, bareedaadha. Amma kiristaanummaa keessatti nuyi jannata kan argachuu dandeenyu Yesuusitti amanuudhaan Yesuus du'aa ka'utti amanuu isaatiin jireenya bara baraa argannaa qajeelummaa hojjechuudhaan gaarummaa hojjechuudhaan Yesuusitti kan amane mootummaa bara baraa qabaadha. Akka musliimaatti immoo waaqa tokkicha jedhu kana duratti isa kamiin dhannee jannata fudhatu yookiin immoo gara gaannamitti seenu. Gaaffii ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf gaaffii bareedaa gaaffiillee gaafachuu beeku. Takkaffaa irratti akka musliimaatti si deebisa tole akka islaamummaatti si deebisa ati kareefu ergamoonni hundinuu yookaan Abrahaam illeen
waaqayyo tokkicha barsiisaa turan kajettee fi sirriidha nutilleen rabbiin quraana keessatti yeroo dubbatu suuraa boqonnaa 15ffaa suuratu nahal 16 natti fakkaate suuraa boqonnaa 16ffaa ayata صدق جارة ربي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يا ربي لو تشوفوا أمتهم داخل ستي إرجموت إرجني الجرة ولي إرجمون ثم مالي في إرجمان جناني والربي كدي واقف مرة فقال داتي ربي انتو كجاكوف واقف ساجد شلتي إرجماني إرجمون هندين ربي واقف سات راتو سرا هندين يمن رتي وسيوجي وليجر أوكي أي إرجمون خون غافر ربي واقف سني warri rabbii waaqessan yookaan warri rabbiin gabbaran kuni maal jedhanii rabbiin isaa yaame jennaani tole muslima yookaan amantaan isaanii islaama jedhee rabbiin yaame jechuudha. Islaama jechuun wanni sii galuu qabu islaama jechuun hiika biraa osoo hin taane rabbiif warri ajajame warri rabbiif bule warri waaqayyoof bule warra sanii warra maqaa rabbii moggaasee fi islaama jee itti hime amantiin isaanii islaama jee rabbiin itti hime. Waa'ee kanaa fakkeenyaaf Abrahaamillee rabbiin quraana keessatti yeroo dubbatu سورة بقنا صدفة آية جاتم تربرت ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما جاء نبي الله إبراهيم عليه السلام إني مسلما جاء ربي دبته واجن ترى تسيدي بجرا إن شاء الله قنام نبي جنة هندين ربي نبي محمد سورة بقنا صدفة آية قل لمرت ربي يرو دبته وما إبراهيم في الله موسى في الله قرتي يسوع في الله دامني أمنتي إسلام ما سنمسيف دامني يا ربي akka islaamummaatti akkamittiin jannata seentanii jettee kana gaafattee fi takkaffaarratti rabbitti amannuuni lammaffaarratti ammoo ergamaa zabana kee keessatti ergametti amantee ergamoota hundatti amanteeti ka muslima taatee walumaa galatti muslima taateeti ka jannata seentu jechuudha maaliif jennaan ergamaa rabbiidha salaatu rabbi salaamu lubbuu muslima taate malee nam tokkolleen jannata hin galtu je rabbi ergamaa rabbiidha waan nu dubbatuuf jecha kanaaf akka muslimaatti takkaffaarratti muslima taateeti ka jannata galtu jechuudha. Rabbi waa'ee kanaa quraana keessatti yeroo dubbatu suuraa boqonnaa suuraa fusilat boqonnaa 40 takkaffaa ayata 30 irratti rabbiin إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يا رب إن الذين قالوا وريتن جان ربنا الله ربي كينيا وخان جبرمان كينيا واقيون كينيا إني نياكسو إني نعباسو الله جاني إرجسي ثم استقاموا أشرق دلابتني تتنزل عليهم الملائكة ملائكون إسان رتنين ببوتو يا ربي مالي في جناني قرتي ورا قرتي إسان زو ربي واقسن يزو ربي جبرني إرجموت أمانني إسلامة هني دوان كان رت ربي مالجا ملائكوني إن ببوت يرو إسان دوان جمعتو سانيتيف ولا تحزنوا هنجدنا فليه ولا تخافوا إن صدتنا ولا تحزنوا هنجدناس وأبشروا جمدا بالجنة التي كنتم توعدون فليه وان جنن ربي خيسنيف وخان جيراني برابر ربي خيسن برا وعداش ليف قلميف جمدا دا والرقم ورا أزو إسلامته أمنتا إسلاما قبته دوي خنان مسلموت خنان ربي جنة أكسي قبيسي دهيسي في جتشو والرقم ورا إسلامته خراها كارتي دوي جتشو دبلت ربي سورة بقنا فرتمي صدفة آية جاتمي صديدرة ربي يرود بتمال جا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون جا ربي يا قبروت تنكية جا حر سودان سير هنجراتو ورخم بان ربي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين جا ربي إسان كي يتوتو خينيتي أمناني وخان قرآن خينيتي أمناني جا ربي مسلموتا تعان لا سورة بقنا صدفة أفرتمي صدفة آية جاتمي صديدرة مسلموتا تعاني قويا إسان دو يرو إسان دواني ودخولوا الجنة وأنتم وأزواجكم تحبرون جاء إسني في هارولين مناخي سنيتيس جمداتي جنة سيدا إسان جامع نتيكا مسلمات لبو مسلماتي مالي لبو لا إله إلا الله محمد رسول الله جت مالي نم تقولين جنة هنسينو جنة أمنا جتون مال جنة إرجع ربي تنبرسي سنجت ولا وانتيف دبلتان ما إرجع ربي دادي سبرا خشتي من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أمس دبلتان إيسان إرجما ربي توصلا لا إله إلا محمد رسول الله ربي اللهم لي ربي براهن جرو نبي محمد الله صلوات ربي سلام عليه إرجما إساتي يسوع كريستوس عليه السلام إرجما ربي تيجي قبل ربي تي جت إيسا براتي خانجرا مريم دربت يعني نمني رجابه دخل الجنة جاء إرجما ربي صلوات ربي سلام عليه جنة مسينو ورخم مسلمة إسلام ما قفاتيتو جنة سينا جي ربي حال خنان قرآن خيستي ندبتي جتورا خنافو nuti akka muslimaatti gabaabsee wanni mataa walitti qaba inshallah wanni nuti itti amannu namni islaama ta'e lubbuu muslima taate malee lubbuu amantaa islaamaa qabdu malee
nam tokkolleen jannata hin seenu jen rabbiin maal jaa inna diina inda Allah islaam amantaan ana biratti ana bukketti fudhatama qabu islaama qofa walaa kiristaana walaa hinduuzimii amantaan namoonni ofiisaatii ummate hundi na biratti fudhatama qabdi jee rabbiin waan dubbateef jechuu barbaadini inshallah dubbadhu amma ulfaadhu ustaas galatoomii soo jechu kan jenneta nu gashu hojii nuyi lafarratti hojjenne hojii gaarii keenyatu fuula rabbiitti madaalamee jenneta nu gashe jechuu dandeenya jechuudha. yes Okay. Ulfaadha galatooma erga gaama quraan okay. Waan nuti dabalu jecha Ali dubbadhu. Itti dabala ustaaz ibsatti dabala. Yaadni aliin siin jee boodarratti xiqqoo si yaalaa wanta sana hojiin laali amantiin hojii qofa miti. Amantii qabaattee hojii gaarii hojjechuudha malee akkuma caafata keessatti amantiin hojii hin qabne du'aadha jedhee dubbatu islaamummaa keessatti illee maaltu jira yoo rabbii tokkichatti amantee Muhammaditti amantee hojii gaarii hojjechuudha. Si galee miti hojii gaarii amma musliima ta'ee waan quraanni irraa eegutuun hojjetin garuu immoo jechuudha. Akka seerrata islaama tokkootuun eegin akka quraanni jedhutti garuu hojii gaarii hojjeteera lafarratti yoo ta'e akkamitti ilaalama? Wanta akka faayidaa hin qabu. Habaa amma suura Rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessa yeroo dubbatu gartee dalagaa gartee islaamummaan malatti namni dalagaa takka Rabbi sirraa hin qeebalu. Amantii malee hojii gaarii akkuma wangeelli jedhu jechuudha. Amantii malee hojii gaariin du'aadha jedhame. Namni amantii hojii hin qabnes du'aadha. Amantiin hojii hin qabnes du'aadha. Hojiin amantii gaarii hin qabnes du'aadha jedhee dubbata. Hojii erga mul'atu wanta itti fakkaata. Ergaa itti fakkaata. Sirriidha. Wangeelli akkas jedha. Galatooma ulfaadha. Ustaaz Aliin hin bu'aniitu hin galateeffatin. Ayyee galatooma kana duwwaas immoo naa deebisaa ustaaz. Erga wangeelli quraana dursa ta'ee Yesuus immoo ergamaa Muhammadiin dursa yoo ta'e akkamittiin ergaa Yesuus kan Muhammadiin caalchisee fudhachuu hin dandeenye reenoo? Tole caalmayni ilaali waan kana sirriitti ijoollee warri moditaraanii deebisaadha. Konnekshinii buuse. Tole wanni jiru maalidha beeyta na Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi caalmayni kuni harabbiin fakkeenyaaf Isa alayhi salaam yookiin Yesuus Kiristoos ergamaa Israa'elootaaf ergameedha. Israa'eloota qofaaf ergame Rabbi subhaanahu wa ta'ala Israa'eloota isa erge. Quraanni illee akkas jedha macaafni illee akkas jedhu walumaan ni yaadanna jedhee yaadadha. Lama faratti immoo na Muhammad ammoo addunyaa guutuuf ergan. Wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin. Nama araddaa takka bulchuudhaaf yookiin naannoo tokko Oromiyaa bulchuu fi kan addunyaa guutuuf bulchuu tokko miti akkuma lafa biyya lafaatti jechuudha. Kanaafuu na Muhammad wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin illaa kaafatan linnaas jedhu nama hundaaf si ergine jaabe kabiraatti immoo si galee miti. Kanaafuu addunyaa guutuuf rabbiin waan isa ergeef inni immoo yoo gama raajiitiin dhufte raajii dinqee hojjechuudhaan dhufte sammoo nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaam dinqee nabi Muhammad hojjetee fi kan Yesuus Kiristoos hojjete gargari. Dinqiin isaanii hundinuu fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos du'aa kaasee jira. Akkasuma wantoota garaagaraa lamxii fayyisee jira. Wantoota hedduu hojjetee jira. Waaqayyo harka isaatiin hojjetee dinqii hojjetee jira. Nabi Muhammad illee dinqii akkana hedduu hojjetan. Wantoota dinqii kanarra caalan ji'a bakka lamatti adda baasuu akkasuma waan gartee bakkoota biraatti himuu sigalee miti wantoota hedduu sigalee akkasitti saniifuu kanaadhaafi jechuudha. Kanaaf ni caala jenna Rabbi subhaanahu wa ta'ala warafa'anaa laka zikrak jiran mallee dubbii kee ol fuunee jedhe Muhammad kanaan saniif ni caala siin jenne obboleessa kee. Thank you so much. Habshir Roobera amala qabeessa koo dhugaa dubbachuudhaaf anti si bira jiraaf hin jiru.
Mucaa kana hedduu takka dinqisiifadha wallahi maaliif jennaani hatta hangaan itti dubbachuullee amma fakkeenyaaf warra kiristaanaa wajjin hedduu naasawa kiristaanaa amala gaariillee nama nagaree wallahi akka mucaa kana hin garre maaliif jennaani nama gartee tasgabbii nama gartee nama hubachiisuudhaaf waan beekura nama hubachiisuudhaaf hubatuudhaaf deemu malee nama keenya silaa nama bira dhaaduun gaarii miti wallahi hedduu takka dinqisiifadha maaliif jennaani hedduu takka nama miskiina mucaan kun wallahi ani hedduu takka nama rarraate beektaa hatta dubbachuullee qaanfadhu takka ati kana itti dheengadda wallolleetii adda baane mataa ooluufnee dheengaddaa sitti lakki dhugaa dubbachuuf si biraa deema malee si hojii laksitti qabsonno wanta hin jabanne aboo mana bililleetti dhukkeen irraa walirraan kaafne namannee afirdiitti jira hangilaal jara isaanii irra illee ilaala waan nuti beekuu qabdu xiqqoo jararra ni jira jararra macaafa ni danda'a xiqqoo wayyaadha jara ammaa sirraa iyyuu kanarra jechuudha xiqqoo nama hubata nama barumsallee qabu kanaaf bira dhaaduuf miti wallahi ittiin gaafataatu beektaa ibsa isa faana haasee isa wajjin walloluu irra jara bira amma fakkeenyaaf yoo isaan furachuu danda'a itti lololee fa'aa macaafa furachuu dandaniis mina min jaanimi hanga isa akkas ta'utti illee wajjin haasa'uun qaanfadha isatti loluu irratti hirpaata jechuu barbaade. Kanaaf inshallah jiraadhu Roobeera. Ustaaz ibsa ani dhugaa na bira jiruun si ibse malee dhugaa takka namallee amantaa namaan hin tuqu garuu waan beekurraan ibsaa yoo xiqqoo si immoo nutti bulluqe immoo hafuuran nu tuqee nu bullusse lamaan keenya fakkaata. Wanni jiru maali beektaa Roobeera? Waliin lolle bar. Laali akkami beektaa? Ani namni ani xilaata godhadhu yoo jiraate nama amantii nama arrabsuu fi anamma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos arrabsuun islaamummaa keessa na baasa inni arrabsullee akkana jedhan jedhee yoo dubbadde malee qaanfachaan arrabsuun maaliif tiyyaaf amantii islaamaa keessa waan ba'uuf ammoo namni nan jibbu sanadha malee dhuunfatti yoo wal ati immoo wanni na aarsite guyyaa sana gogaa wal moo jechuun akkam nama wata waan jiru tokko qalbii keessa akka barbaadetti naa deebisi gaafa naan jettanidha. Everybody is entitled to their opinion. Mitiilee namni opinion isaatti kabajamuu qaba. Amma waan yaada keessan keessa jiru akka ustaas ibsaan dhaga'uu barbaadutti isaanitti dubbadhe jechuun danda'u. Garuu waan an beeku duwwaarraan dubbachuu danda'a. Yaadin isinitti himu isinii fudhatamuu dhiisuu danda'a, jibbuu dandeessu yookiin immoo sirrii miti jettaniis jala muruu dandeessu jechuudha. Kan isin natti himtan hundumaa dhugaas miti yookiin immoo sirriidha isin fudhadhu. Kanaa yoo akkasitti walitti deddeebisne irraan kana fi waan biraan jiru ani ustaaz Abu Mu'aazis ta'uu Adiis ta'uu ustaazotas keessa bare akkasuma waliin haasofna. Abshir akkasiin jedha afaan si qabu osoo hin taane ilaali waan amma jettee irra yaada gaariidha. Ibsaan waan yaada sirriin taane dubbachuu danda'a. Yaadni kiyya guutuuf fudhatamuu qabu dirqama. Wanni jiru maali beektaa? Ani fakkeenyaaf yeroo macaafa dubbadhu wallahi yeroo tokko kan namni nama aarsee waan biraatti nama galchoo jiraate malee waggaa dheeraan dubbisuu jiralleedha. Waggaa dheeraan mormiirra jirallee jechuun konfiraansi riiliijiniirra jira. Maalidha yaada waliin hiikam akkuma hayyoonni kiristaanaa fakkeenyaaf tekstii tokko yeroo taqqasame tekstiin tokko keessatti qofti hin deemu maali macaafota biraa wajjii wal bira waliin madaalamee inni kun galumsi isa kanaa maalidha inni suni maalidha kajuu waliin laalamuudha qaba akkasii guyyaa sana amma waa'ee anaaf abbaan tokko irratti dubbanni natti fakkaata fakkeenyaaf anaaf abbaan wal keessa jirra ana abbaa keessaan ba'ee dhufee as jira jedhee Yesuus Kiristoos ammoo Yohaannis 17 irratti Yohaannis 14 irratti immoo maal jedhee Yohaannis 14 irratti ani abbaa keessa abbaan isin immoo na keessa barattotaan jedhe barattoonni hundinuu maal keessa Yesuus keessa jiranii jechuu akka bacaa kanaatti barattoonni nama 12dha akkasuma akkasii miti nama 12 barattoonni namni 12 kun Yesuus keessa yoo namni borciin baasuu jechuu dandeessu hin furdate kuni na keessa jedhu san jecha maal jechuu barbaade ha jedhu miingi hiika barbaade akkasuma akkasii miti hiika barbaade dhugaadha. Wala hiikaan isa kana ammoo akkasitti hiikamuu isaati malee kana hin dubbadhe yoo wal keessa jechuun dirqama nama keessaan tokko. Nama 12 eessa keessa kaa kiiviidhaan keessa kaa jettanii yaaddan akkasidha jechuun konteekistaa miiningii keessa jechuun san amma nan hubadha. Keessa kaja'u san fakkeenyaaf namoonni gargariin ani waaqa keessaan ba'ee dhufee kaja'u tokko jira macaafa ani waaqa keessaan ba'ee dhufee jechuun
One need of it, Ustasiv say, it is a theological terminology. Sayo Lalten is talking about spirituality.